baay'ee isin galateeffadhaa galatooma. Itti aansuudhaan an kan yoon hin jee naaf gaa kantiibaan magaalaa Galamsoo obbo Ahmad Xaayir ergaa qabanii fi sirna galateeffannaa kana irratti haasoo gabaabaa kan nu godhan kabajaan asimadha. Tole noof kolcha isin dura dhaabbadhee irra haasaa godhuudhaaf dhiifama fi of kolcha isiniin jechuu barbaada. Kanatti aansee kabajamoo Salamoon Galaan itti gaafatamaa paartii magaalaa keenyaa manguddoota keenyaa fi ulfaattoota egeree biyyaatii fi warra qabsoo Oromootiif hangafa taatan kan keessa jirtan asitti dhuftanii waan asitti argamtaniif kabaja guddaa isinii mala ulfaadhaa jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan sagantaan kun akka milkaa'u deeggarsa kan akka gamanarraa gamana dhufu taa'anii wal dubbachuudhaan obboleeyyeewwan keenya kan biyya keessa jiran kan sagantaa kan akka milkeessitan gootan kan asitti milkaa'ina kanarratti argamtanis baga as dhuftanii baga waliin jiraanne anaa dhufuu isiniin jechuu barbaada. Tokkoffaa Galamsu wanni johuun maali? Galamsu kana naannoo biyya kana keessatti biyya Itoophiyaa kana keessatti kan Gondar jiru kan Tigraay jiru Galamsu yennaan si bulcha, si nyaachisa, si obaasa. Galamsu guddatti beeka. Ji'oota muraasa dhufni kana waa hedduu garree jara keenya manguddoon keenya jechuudha. Maaliif kana kaasuu barbaada? Galamsoo kana gaafa asirraa baanee garas deemnu gaafa namni nutti dhufu waa hedduu tokko nuun jaal. Galamsoo tanaayii nuun jaal. Jaalala guddaa qabna, tokkummaa guddaa qabna, maqaa guddaa qabna. Garuu akkuma qabsoo Oromoodhaa waggaa dheeraa qabsaa osoo hin dhabin, goota osoo hin dhabin, beekaa osoo hin dhabin, nama mataa walitti qabu dhabee qabsoon keenya dirratti fica'aa ture Galamsoo mataa adda fica'anii jira. Amma immoo jalqabame je'eetiin akka nama tokkotti miila tokkoon dhaabbadhee dubbachuu danda'a. Maaliif? Kabajamoo fi ulfaatoon Milallaa Bushraadhaa arra isa kanaaf tarkaanfii duraati jedhee yaada. Dhalattoota Galamsoo mataa walitti qabee isaan hangafamee nama kana walitti buusee waan kun mana barumsaa kanaaf itti xiqqaata malee ittiin guddatu. Wanni deeggarsi dhufe kun. Milallaa Bushraatiif ammoo isa guddaa kan eenyuun hin dorgamamne kan baraabaraan yaadannoo seenaa mana barumsatii fi magaalaa Galamsootiif ta'u jechuu isaaf guddaadha. Mana barumsaa kana akka inni hayyuu horateen, akka inni barsiifateen, akka oomisha isaatiin itti xiqqaataa kan jalqabaatii akka kantiibatti jechuun barbaada. Ergaan kun naaf ergaa guddaadha Galamsoof. Yaadachiisuu, mataa walii qabuu, amma wal yaamnee wal mari'achuu, adda bittinnaa'uu osoo hin taane walitti dhufnee maal qabnaa, maal dhabne, maal argachuu qabnaa kan joosan waliin mari'annee manguddoon keenyas hayyoonni keenya kan keessa jirtanis yoo walirraa dudubbanne yoo xiqqaatte ji'atti, ji'a sadiitti, ji'a jahatti yoo wal garree waa'ee magaalaa keenyaa mari'anne magaalaan keenya ni jijjiiramti. Manni barumsaa kun ammoo mana barumsaa guddaa piroofeesaroota ijoollee baay'ee horate qaba. Har'a immoo Milallaa Bushraadhaanaaf gadda kiyya san gammachuutti miira kiyya san naa jijjiiree jira. Ulfaadhuu galatoomee jechuu barbaadanii naa galatoofadhaa beeksisa. Gaashee Hussein hangafa keenya waliin nu fidee nuuf Gaashee Hussein ammallee barsiisaa keenya. Koottaa isin barataa kiyyaa jee waliin nu qabee yaada maalii qabdaa? Kan bahar gama jirus ka gamana jirus barri tolee jira jechuudha. Sa'aa muraasa onlaayina seenamee saganteeffatamee kan ala jiru kan keessa jiru Gaashee Hussein wal nu qunnamsiisee yoo qarshii takka ji'atti darbin namni asii oomishame mana barumsaa kanaaf waan guddaa galmeessuu danda'a. Waan jiruun qaba jechuudha. Milallaa Bushraadhaa galatoonfataa warreen ammoo mana barumsaa kanarraa asii dhandhamatee beekumsa asii fudhatee xiqqaattee guddatee ittiin jireenya isaa jijjiirachaa jiru isin yoo eessa jirtanii manni barumsaa keessan
isin yaamaa jira. Akka mana barumsa biraa, akka mana barumsa magaalaa guddattetti isin yaamaa jira. Anis nama hedduun oomishee jira. Ijoollee hedduun oomishadhee jira. Isin yoo eessa naa jirtanii je'ee waamiinsa guddaa isinii godhee jira. Miilallaa Bushiraatiin hangafee isinis akka dhuftanii ilaaltan je'ee dhaamsa gara kantiibaa magaalaa Galamsootiin manni barumsaa waan nadhaamee jiru jecha lammii biyya alaa jiran ka biyya keessa jiraniif ergaa kan akka naa dabarsitu waan je'eef warri sagalee kiyya kana dhageessan manni barumsaa keessan kan Gaashi Usseen isin barsiise sun ammallee isin yaamaa jira. Akka jala hawwaattan ergaa kiyya guddaadhaa fi isinis dhuftanii akka isinitti isin arguun barbaadaa jechuudha. Dhumarratti ergaa misoomaan qaba. Siyaasni dhufaa ni dabra. Galamsoon dabartu. Galamsoon dabarre tan waa dabarsinee fi dabruu qabna. Kalee dhoon tana daldalaa marichiiseetiin waan keessa kiyya jiru waan tokko itti naafa. Abbaan ibsaa ni beekaa. Hospitaala kana akka itti arganne ni beeytanii. Yeroo manuuti gara hooggansaa dhufnus waan dhabnees ni qabna jechuudha. Numarraa rakkoo keenyarraa kan ka'e misooma gara biraa deemes ni qabna. Kanaaf haala jiru kana dhiisnee siyaasa jiru kana dhiisnee waan hin dabarre qabannee biyya kanaaf ashaaraa takka buusuu qabnaa jennee wanni yaadaa jirru jira. Manguddoowwan jajjaboon kan dargaggeessaan kan nu caalan nu keessa jiranii waan isaan qabatanii deemantu jira. Naannoo Galamsoo irratti seenaa gugurdaa jira. Gootawwan hedduu kan nu bira kufantu jira. Kan awwaalcha isaanii astaantu jira. Isaan saniif waan tokko ni gumaachinannee jirra. Isa sanillee akka nu hordoftan ergaa isinii dabarsuu barbaadaa jechuudha. Dhumarratti jaallee fi obboleessi keenya hayyuun namni beekaan namni jedhamu nama barumsaaf nama mana barumsaatiif waaqaa waan ta'eef an inni naaf abbaa beekumsaati, abbaa barsiisaa ijoollee asii baateeti, hayyuudha. An beekumtummaa isaaf qabu kana booda isa hayyuudha jeetii yaamaa jechuudha. Hayyuu Galamsoo jeetii yaamaa jechuudha. Minallaa Bushiraadha. Kana booda isinilleen manguddolleen irraa fudhattanii hayyuu Galamsoo yoo jettaniin akkam jettaniin jaa. Barumsa hayyummaadha waan ta'eef an hayyuudhanii yaammadha. Isinillee yoo nu wajji yaamtan hayyuu Minallaa Bushiraadha. Kan nu gumaatee jira. Ulfaadhu, jiraadhu, bara dheeraa siif haa ta'u. Ijoollee kan kee keessatti nama umurii dheeraan jiraatu rabbis haa ta'u. Nu maddii dhaabbadha. Ammallee ijoollee yaadachiisi. Ilaash Najjaashatis, Maammashaatunis, dargaggeen Feessal faanis gahee qabdanii, Shamshuu faanis warri hundi keenya gahee qabna magaalaa kana keessa. Gahee keenya waan tokko xaph goonee bira haa dabarru jechuun barbaada. Ulfaadhaadha. Waliin haa jiraannu. Galatooma. Badhaasa kana kan qopheesse waajjira barnootaa bulchiinsa magaalaa Galamsoo fi waajjira bulchiinsa magaalaati. Namoonni isaan badhaasa kana kennuudhaaf qabatanis tokkoffaa obbo Minallaa Bushiraa Yusuf bakka isaanii bu'anii Gooliyaas Najjaasha badhaasisan fudhatanii jira. Akkana lammii wal jaalatu waliin galu. Isumaan obbo Gooliyaas Najjaash badhaafis badhaasni qopheessee jira jechuudha. Mee banaatiif itti kaa'ame shaattu godhaa keessatti isumaaf itti kaa'ame. Ahmed Al-Hadi Hussein. Hamilen Medikat.
qindeessuudhaan kompiitarri kan nadaguun sadarkaa mana barumsaatti dhufee hanga qindaa'utti leenjii kennuudhaan qaama nu deeggaran bakka bu'uudhaan obbo Amaanu'eel mee hamileetti godha. Obbo Iliyaas Najjaashee mee isaaniifis hamileetti godha. Waajjira barnoo obbo Minallaa Bushraa dhaabbata wanta kana gumaacha guddaan godhanii guyyaa irraa kan waliin nu qabaniifis waraqaan beekamtii isaanii kan nameefii jira hamileetti godha. Galamsoo sagantaa kana qindeessuudhaaf baay'ee faayinee jirra. Nuti illee gamana yaamma nuyiija abbaa isaati fudhatuja feesalaati fudhatuja nuti feesala uffannina mee waliin haa fudhatan hamileetti godha. Shafi Muhammad Shafi Muhammad isaaniifis badhaasa kan sagantaa tulkee bitanii jira warqaa beekamtu kan. Tasfaayee Ejjiguu kan jedhaman immoo mana barumsaa kanaaf kitaaba bituudhaan gumaacha guddaa nu taasisanii jira jechaadha. Kunis maqaa isaaniitiin akka nu kennitaniif obbo Afandi Musaqi ajaa'iba mee hamileetti godha. Karaa kanaanis bulchiinsi magaalaa Galamsoo beekamtii kana manni barumsaa qopheessee kanneen jira. Obbo Mannoor Ahmad itti gaafatamaa koree gamtaa maatii mana barumsaa ajaa'iba akkatti tola jechaadha. Gaafa gammaddan haasa'uu isin danda'an. Guyyaa gammadde haasa'uun namaan dhufu. Kanaaf waamanta tuqamanii kakaasaa. Har'a sagantaa tana yaada ka'e dura yaada namni dura qabeenya dura yaadni gaariin uumamuudha. Yaada uumame kana gara gartee hojiitti jijjiiruun sadarkaa lammaffaati. Har'a yaada uumame kana asitti ijaan agarree sababii gartee Minallaa Bushraatiin asitti ol ga'uun keenya waan hedduu nama gammachiisaati. Waan hunda waan adda addaa bakka sitti kan barbaachisu instaaleeshinii barbaachisu hunda manni barumsaa akka gartee waan kana guutu intermeediyeetira taanee warra hojjete nuyi. Ara mana barumsaa kan as keessatti agarree ijoollee teenya sababa isaan godhannee asitti eebba kanaaf argamuun keenya waan hedduu nama gammachiisate. Haasa'uun xiqqoo namatti ulfaata. Kana bira hunnee har'a sababa Minallaa Bushraatiin yaadni kun dhiyaate. Yaada dhiyaate kana qaamni biraatis Minallaa maaliif keessaa nu hambiftee warra jedhee irraa qooda fudhatee jira. Tokkoffaa Mahammad Bushraa Shariifaa jechuudha. Lammaffaa Hanii Bushraa. Sadaffaa Guutamaa Hamzaa. Ijoollee Galamsoo jechuudha. Tokko Sultaan jedhama maqaa abbaa isaa illee hin arganneeni. Itti aanu ammas Najiib Ahmad Hashim warra qooda irraa fudhatanii. Itti aanu ammas Bayaan Baay'ee Amiin warra qooda irraa fudhatee. Kun ammas Badraddiin Muhammad Awwal isaanis warra qooda irraa fudhatanii. Kun ammas Saadiq Haji Abdullaahi warra gartee irraanfatame kunuuti ijoollee bara dheeraa asii ba'an Zarruuqoo Muhammad Amiin warra magaalaan tun irraanfatte ijoolleen tunuuti. Har'aan tana asirratti maqaa isaanii hoggaa dhoonnu hedduu gammachuu guddaan nu dhagama. Kabiraa Saalis kana ijoolleen asiyaate lakkoofsa isaanii hedduudha. Hedduu isaan kanatas naa galatoomfadhaa jedhee waan nu ergeef hedduu galatoomaa jennaan jechuudha. Minallaa Bushraadha. Yoo dhugaa waan kana ijoollee itti hojjettee
hojiirra oolee maaliif barnoonni zamana ammaan tana akkanumatti gartanii akka duritti kan kennamu miti onlaayinaan kennama. Yoo karaa hojiitti hiikamu taate ammallee bu'aa saalaalee waan ifaa yeroo adda addaa dhaamuuf yoo rakkoo kanaa qabattan jareetallee isiniif bituun hin danda'an jedhee hedduu galatoomaa jennaan. Habiraa gaamana barumsaan keessa waan hedduu ture namni asitti hedduu lafaa ture hedduu jirti ijoollee. Har'a waan gartee minallaa bool ta'ee nu mul'ateef malee afadni muttaqi nama irraanfatamu. Amata bara sadii dura bakkuma teenyutti yaada tokko dhaleessinee laayibirariin keenya kun waa takka illee hin qabu. Laayibirariin gartee kitaaba dulloomaa qaba. Laayibirarii kana akkamitti deeggarraa waan jiru wal mareennee bara sadii dura wanni tokko gadhiifne akkaawuntii nama sadii takka bannee gadhiifne achirratti dhalataan naannawa kana biyya keessaa jechaadha. Toora qarshii 75,000 kana galii nu godhanii jiranii hedduu galatoomaa jennaa warra achirratti qooda fudhatee. Maallaqa kana immoo gaafa gartee nuti kaanee kitaaban bituu kaanu wanni jijjiiramee jira. Kaarikulumni barnoota jijjiiramuuf mootummaan karoora karoorse. Lakki gaa kitaaba dullooma hin binnu jenneeti ilaa ammaan tanaa jira. Maallaqa kana irraan mana barnoota kanaafis 75,000 maqaa afantii muttaqiitiin kan isin gumaachisu isallee nu barbaadaan kan ja'a. Akkasumatti waan hayyoon keenya haaji kaa'ee tun dhaaddannoo keenya ta'uu qabdi. Ani biyya tanaa maaliin godheefi nama wal gaafatu qabnaan. Biyya tana irratti dhalannee irratti dhufnee rakkoo feetaa qabaattu cinqii feetaa qabaattu ammaaliin gumaachee jechuun waan dhaaddannoo keenya ta'uu qabna fakkaata. Dhalataan biyya kanaa hundi bakka jiran hunditti wanni isaan yaaduu qaban ani biyya keessaa deeme san maaliin raawwanneefi warri as yaa'e. Warri biyya keessa jiru immoo maal hojjennee maal hojjetaa jirra maal hojjetuu qabnaa kana yaaduun nu barbaachisa jechaadha yeroo kana. Maaliif garaagarummaa siyaasaa fedhe qabaatus namni siyaasa ni dabra ilmi namaa nutuu ni dabarra yeroo gabaabduu ammoo waan takka asii keenya yoo dabarsine dhaloota dhufuufis karaa jechuudha xurree bannaaf jechuudha. Guyyaa teekinooloojii akka biyyatti akka addunyaatti jiru fayyadamu magaalaan keenya carraa obboleessa keenyatti argamedha. Manni kun mana moodarni ta'e kan ammayyaadhaa ta'e kan barumsaaf laaboraatooriidhaa fi laabirii keessaa qabu jechuudha. Kitaabota barbaadan kan barumsa irratti xiyyeeffatame jechuudha. Kan keessa guutuuti. Kanaaf nuti illee warra carraa taanee jira jechuudha. Tokkoffaa ijoolleen keenya kanarraa fayyadamtu gochuun nutulleen asitti dhufnee sa'a boqonnaa keenya kan barumsa keenyallee itti guddifachuu dandeenyu waan ta'eef galamsoowwudis sagantaa kanarratti hirmaatee qilleensarra oolchee waan kana qabaachuu ta'e keessattis gahee guddaa qabanii himuufis dubbatuufis dhiyeessuufis fageessuufis gahee guddaa qabanii isaanis jaallee dheeran keenya fi abbaasuunis nama jiranii isaan kun ammoo bu'uura magaalaa keenyatii fi dargaggoo keenya waan ta'aniif isaan kanas hojii jirra isaanis waan isaan isaan dhaggeeffannaa jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya wanni har'aan tan argaa jirtan wanta dhaloota har'aa qofa dhaloota egereedhaaf abdii kan nuti biyya keenyaafis fakkeenya guddaa ta'edha. Fakkeenya kana immoo mana barumsaa kana qofa irratti miti warreen dhalattoota biyyaa bakka hunda jirtan manneen barnoota keessanii akka itti yaaddanii akka isin irraa qaban barumsaa kanis dubbanne ture haqa isin irraa qaban iskiriiptoo tokko akka waan ta'anii iskiriiptoo tokko gumaachtan waan guddaa tokko gumaachitanii jirtan walii galtanii mana barumsaa keessatti bakka irraa baatan yoo jijjiirtan wanni hin jijjiiramne hin jiru. Kanaaf dhaamsi nuti qabnu ammallee ni hafa mana barumsaa kanaaf akkuma haalii dubbanne manni barumsaa yeroo barattoonni keessatti baratu sa'aatii hundaa sababa oowwaatiin keessa ta'anii barachuu dadhabuu jira. Mana barumsaa jijjiiruun dirqama ta'a maaliif qoonnisas jaarmee mana barumsaa waa hedduudha kan isa barbaachisu. Kanammoo namni itti yaadnee waan qabnurraa walitti buusnee mana barumsaa nuti itti barannee
iddoo amma jiru kana gahuudhaaf gahee guddaa nu taphate mana barumsaati. Kanaaf wantoota jijjiiramuu qabu hedduu jira san yeroo dhiyootti kan isin beeknu ta'a wantoota garamuu qabu hundi keessan duuba taatanii akka mana barumsaa keessan haqa isin irraa qabu akka hojjetan isin jechuu barbaada galatooma. Egaa bu'uurri waa hundaa barnoota nama barateef waan hundaa garaa daawwattoota keenya akkuma agartan kana duras dhufnee qaamaan miidiyaan galamsoo'uun waa'ee mana barumsaa kana waa hedduu haasa'ee jira. Garuu jalqabamee jira furmaanni argamaa jira obboleessa keenya minallaan hojii gaarii hojii namoota mana barumsaa kana keessatti baratan hedduu jira. Doktoroota nuti kana dura miidiyaadhaan beeksifne hanga nama 200 injiinoorota warreen duraanii asii baratanii imbaasiilee adda addaa keessa biyya alaatti biyya keessa hojjetan hedduu jira. Namoonni kunis fakkeenya obboleessa keenya minallarraa fudhatanii mana barumsaa kana mana barumsa sadarkaa lammaffaa hundee kana wantoota guutamin hedduutu jira. Dhimma amma eebbiin akkuma qaasatti korreessa wal qabatee korreessa kun guyyaa itti baratuuf ni ulfaata. Korreessa itti goonee bakkitee itti bashannanatu jira. Bakkitee barattoonni keenya boqonnaa itti fudhatan itti barbaachisa. Waan kana immoo qaama mootummaa qofarratti osoo dhiisuun taane ani akka mataa keenyatti maaliin godhee eenyu akka godhuun qaba jennee haanee galamsoo murannee jirra. Kanaaf warreen biyya alaa jirtan hundi keessanuu mataa keessanitti qaamoleen biiroolee mootummaa adda addaa keessa jirtan Oromiyaa irraa jalqabee Federaalaa irraa jalqabee imbaasiilee adda addaa hunda keessa jirtan mataa keessanitti osoo nama tokko irratti hin dhiisin maaliin godhuu qaba jennee gaafii sammuu teenyaaf haa taatu galamsoo kan hunda keenyaatti subscribe share godhuudhaan nu wajjin tura kantiibaan keenyas nu bira jira waa hedduu nu dhaamsa nu dabarsee jira haa galatoomu nu wajjin turtii gaarii.